Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo magaala galma mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu guyyaan har'aa sadaasa 25 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan filannoon Giinii Bisaawu nagaadhaan geggeessame jechuudhaan taajjabdoonni filannoo dubbataa jiru. Matoota doorra qabnu keessa tokko. Oromiyaa keessatti balaan konkolaataa hammaachuun dubbatameera. Kun gabaasa qaba. Qophiin torbanii ispoortii qophaa'eera soraan. Paartii haaraa biltsiginnaa kan ilaaleen mariin ogeessa seeraa waliin jimaata jalqabne har'a xumurra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jecha oduuf gara namootti deebina. Abbaan murtii federaalaa kan Yuunaayitid Isteetsi kan koreen murtii seeraa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi akka abbaan seeraa Waayit Haawus Daan Miggaayin qorannaa sirna buqqisa pireezidaant Tiraamp irratti dhiyaatanii dhugaa bahan ajaji akka itti ba'u gaafateef har'a deebii kennuuf jiran. Koreen mana murtii seeraa sun ammaan dura waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi marsaa dabree keessa harka galfatte jedhame irratti akka Miggaayin dhiyaatanii dhugaa ba'an gaafataa ture. Inumaa amma immoo Miggaayin dhiyaatanii waa'ee qorannaa sirna buqqisa pireezidaantii kanarratti dhugaa ba'uun kan duraa caalaa dhimma baay'ee fardiidha jedha koreen murtii seeraa kun. Kan Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo gama bahaa keessatti argamtu magaalaa Beenii keessatti shakkamtoonni finciltootaa namoota 8 ajjeesuutti kanneen aaran jiraattonni magaalattii mormiidhaan galma magaalattiitti ibidda qabsiisanii jiru. Jiraattonni aariidhaan kaka'an kun achi booda gara mooraa humna nageegumsaa tokkummaa mootummootaa handaara magaalaa Beenii jirutti bobba'an jedhamee jira. Humnootiin nageegumsaa addunyaa kun jiraattota irraa humna finciltootaa ittisuu waan hin danda'iniif nageenya eegsisuu waan hin danda'iniif naannoo sana gad lakkisanii ba'uu qaba jechuudhaan balaaleffataa jiru jiraattota keessaa tokko. Deemsi sagalee kenniinsaa filannoo pireezidaantummaa Giinii Bisaawu nagaa tasgabbaawaa fi sirna qabeessa ta'uu hoogganaan garee taajjabdoota sadarkaa addunyaa kan biyyoota afaan Faransaay dubbatanii Oldemiroo Baala'ii dubbatanii jiru. Biyyattiin Afrikaa gama dhiixaatti argamtu Giinii Bisaawu eegaa waggaa 45 dura koloneeffannaa warra Poorchugaal jalaa baatee as takkaayyuu tasgabbii argattee siyaasa tasgabbaa'ee qabaatteen beektu jedhamee jira. Kan bulchaa pireezidaantummaa marsaa lammataatiif dorgoman pireezidaant Hoosee Maariyaa Vaaz pireezidaantii yeroo jalqabaatiif yeroo bulchiisa isaanii guutummaatti tajaajilanii marsaa lammataaf qophaa'aa jiran jedhamee jira. Dorgomaan ijoon pireezidaantichaa muummichi ministeeraa duraanii Doomingos Simooyis Pereira ministeerota muummee 6 pireezidaantichi yeroo bulchiisa isaaniitti taayitaarraa ari'an keessaa tokko ta'uunis himamee jira. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waltajjiin tokkummaa dimokiraasummaa federaalaa Madirek sirni mootummaa amma taayitaa harkaa qabu sirna isa duraa guutummaatti abbaa irree ta'e ittiin jedhurraa sadarkaa hooggansa olaanaatti jijjiirama agarsiiseyyuu jijjiiramichi gara uummataatti gad hin buune jechuudhaan dubbatee jira. Sirni ammaa kunis dhaabbatoota mootummaa ijoo ta'an gartummaa kaayyoo paartii isaatiif oolfachuu akka itti fufee jiru dubbata Madirek. Kan dhiyeenya paarlaamaa irratti raggaasifame seerri filannoos paartiilee moggaatti qoodu jedhee jira. Gamtaan kun gabaasa mallaskaachuu ammaa sooratu dhiyeessa. Karoorri Madirek paartiilee mormituu hedduu waliin ganna 10 dura baafatanii akka herrega isaaniitti ammallee karoora qajeelaa Itoophiyaa duratti hin deemuu danda'u. Jijjiiramaan tan Itoophiyaan keessa jirtu jedhanillee akka bulchootiin Madirek jedhetti waan jireenya nama wayyeessa
waan irratti argan hin qaban. Paartileen biyyi bulchitu ammallee faayiduma paartii isaanii asaanfatanii jedha. Seerii filannootiif paartilee kadhiyoo tana paarlaamaan mirkaneessanilleen akka paartii tanaatti siyaasaan taphachuu jiraachuu isaanii agarsiisa. Bulchootiilleen tanum dhugeeffatan. Seeri filannoo kun akka itti gaafatamaan paartii Madirak Piroofeesar Mararaa Guddinaa jedhetti waan bara barreeyyuu arganiitu hin beekne filannoo tan akkisiin akka dansaa duratti hin deemnu waan tolchanii ni jedha. ዲክታተር መለስ ዘመን እንኳን የታረመ ነገር እንደገና ተመልሶ መምጣቱ ለምን እንደሆነ እስካሁን ድረስ wanni bara abbaa irreetiin nan bulchuu kaa melles keessaayyuu hin argamnettu ammaan tan deebi'ee dhufuu jiru waan tan tolchaniifuyyuu hin beennuu jedha Profeesar Bayyenee Phexrosilleen warri silaa paartiin isaanii herregatu akka barsiisota hojjettoota fayyaatiif nama akka yoo sa'aatii isaan dorgoman sunitti mindaa isaanii hin baafneef taate nu nam dhabuuyyuu dandeennaa jedheetiin gara ammaatee dubbata. ኦሮቶ በግልጽ ቋንቋ ለመናገር ወደ ምርጫው እንዳንገባ የታቀደ ሽረባ አለ tunin afaanum guutannee dubbanne akka filannootuun seene daba hojjechuu jiran agarsiisaa jedhe yoo warri filannoo dorgomsaatti dorgomuu mindaan argatan nuyyuu miidhamuu dandeennaa jedhe siyaasaan Madirak akka bulchootii isaanii jedhanitti akka namaattii fi akka paartiitu mirga argatu fedha. Yuunivarsiitii Baahir Daar deemsi barnoota guyyootaa xiqqoodhaaf addaan citee ture arra deebi'ee jalqabamuu isaa beeksisee jira. Sochii nageenyaa kana milkeessuudhaaf maanguddoonni biyyaa jiraattonni magaalaa caasaan nageegumsaa fi dargaggoonni magaalaa Baahir Daar qooda guddaa gumaachuu isaanii yuunivarsiitichi beeksisee jira. Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti hokkara ka'ee barattoota lama galaafatee booda yuunivarsiitiilee yaaddoof jeeqamni keessatti uumame keessaa yuunivarsiitiin Baahir Daar tokko yoo ta'u yuunivarsiiticha keessatti caasaa ijaarameen atattamaan odeeffannoon walii dabarsamuun waan danda'ameef barattoota tasgabbeessuun danda'amee jira jechuudhaan yuunivarsiitichatti ittaanaa pirezidaantiin odeeffannoo fi koominikeeshinii tarsiimoo Dr. Zawuduu Immiruu VOA'f ibsanii jiru jechuudhaan Asteer Misgaanaw Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Oduun hambaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti balaa konkolaataa dhaqqabeen lubbuun nama 36 olii darbeera. Akka odeeffannoo koomishiniin poolisii Oromiyaa biraa argametti balaan kun konkolaachistoonni of eeggannoon oofuu dhabuu fi ariitiin oofuurraa kamaddee jedhameera. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Balaa konkolaataa kaleessa qaqqabe dabalatee guyyoota 3 darbanitti lubbuun namoota 36 olii darbeera. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan akkasumas qabeenyis barbadaa'eera. Namoota lubbuun isaanii balaa konkolaataatiin darbe keessaa barsiisaan yuunivarsiitii Amboo fi barreessaan kitaaba asoosamaa Milluu Miliqee Guutaa Rabbirraa isa tokkodha. Waa'ee barsiisaa Guutaa hiriyaasaa waliin guddatan yoomiyyuu mul'ataarraa odeeffadheera. Guutaa ijoollee ta'een beeka. Aanaa horrootti kan inni dhalate. Yeroo bishaan daaknu yeroo horii eegnurraa kaaseen beekaa. Achi booda barataa qaxaleedha. Booda yuunivarsiitii Gondoritti saayinsii hawaasaa yookaan sooshooloojiidha kan inni barate. Achi booda NGO garaagaraa keessa hojjetaa kan inni ture. Fakkeenyaaf World Vision fa'aa damee Naqamtee irra ture. Achi booda gara Asoosaa deemee akkasumas NGO tokko keessa hojjetaa ture. Boodana kana gara Adaamaa NGO baqattoota irratti hojjete tokko keessa gara waggaa tokkoof hojjete Asoosaa erga deebi'ee jechuudha. Kana cinaatti ogbarruu irratti illee gumaacha nama qabu kitaaba tokko Milluu Miliquu kitaaba asoosama dheeraa barreessee dubbistootaaf nama dhiyeesse. Amma kaleessaatti garuu 7 fi yuunivarsiitii Ambootti qacaramee 7 yeroo guunne keessatti kan buusaa darbee. Guutaan bultii ijaarratee daa'ima 3 godhateera kan jedhe hiriyaansaa yoomiyyuun nama cimaa fi tasgabbaadha amalli dhuunfaasaas jedhee jira. Nama qaxalee, nama booruu fi abdatamu, nama baay'ee tasgabbaa fi wantoota baay'ee jagaariin nama ilaali, nama guddaa nama akkasii ture. Balaa konkolaataa kaleessa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatti qaqqabeen Finfinneerraa gara Amboo, Mattuudhaa gara Finfinnee, Adaamaadhaa gara Bishooftuu, godina Arsii aanaa Adaabbaarraa aanaa Digaluuf Xijoo, godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa, godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa fi godina Shawaa Kaabaatti balaan konkolaataa qaqqabeera. Balaa konkolaataa Finfinneerraa gara Amboo imalaa ture irratti daangaa aanaa Ejiree fi magaala Hoolotaa gidduutti qaqqabeen lubbuun namoota 18 darbeera. 5 irrammoo miidhaan qaamaa qaqqabeeraa jedhan saajin Yawaala Warqi Dajanee koomishinii poolisii Oromiyaarraa raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himanitti. Godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa
ganda Awaashoo konkolaataan deddeebisaa uummataa ariitiin konkolaachisuun garagale namoota 7 balaan du'aa namoonni 5 qaama cimaa namoonni 3 qaama salphaan ga'ee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaa konkolaataan Odaa baas Mattuurraa gara Finfinnee deemu ariitiin konkolaachisuun garagale namoota 2 balaa du'aa namoota 10 irra miidhaa cimaa fi namoota 21 irra miidhaa qaama salphaan ga'ee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaa konkolaataan Isuuzuu fe'iinsaa fi baajaajii miila 3 ariitiin konkolaachisuu walitti bu'anii namoonni 4 balaa du'arra ga'ee namoonni 2 miidhaa qaama namni 1 miidhaa qaama salphaa achuma godina Shawaa Bahaa konkolaataan 3 ariitiin konkolaachisuu fi of eeggannoo malee konkolaachisuun walitti bu'anii nama 1 irra balaan du'aa namoota 10 irra miidhaa cimaa namoota 4 irra miidhaa qaama salphaan ga'eera. Godina Kibba Lixa Shawaa aanaa Gooroo guutuu konkolaataan siinootiraakii walisorraa gara Walqixxee deemu lafa deema daadhisa kennuu dhabuun balaan du'aa 1 gaheera. Guyyuma kaleessaa halkan konkolaataan Bishooftuurraa gara Adaamaa imalaa ture garagalee lubbuun nama 1 darbeera. Nama 14 irra immoo miidhaan qaamaa qaqqabee jira. Godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaattis namoonni 4 balaa tiraafikaatiin yoo du'an 3 ammoo qaama miidhamaniiru. Ka'umsa balaa kanas Saajin Yohaalaa Warq ibsanii jiru. Guyyoottan 3 kana keessa haala qilleensaa roobaa konkolaachisaan keenya dursee haala qilleensaa beekuu dhabuudha. Inni lammataa ariitii fi of eeggannoo malee konkolaachisuudha. Keessattiyyuu iddoo karbii ariitiin konkolaachisuu dursa walitti kennuu dhabuun ka'umsaati yeroo baay'ee. Dabalataanis lafuu deemaadhaa dursa kennuu dhabu. Lafuu deemaan keenyas immoo yeroo kamiyyuu daandii harka bitaa qabatee deemuu dhabu. Zebraarraa qaxxaamuruu dhabu. Of eeggannoo gochuu dhabuudha walumaa galatti. Akka naannoo Oromiyaatti Komishinii Poolisii Oromiyaatti waajjirri tiraafikaa namoonni lafuu deeman bitaa isaanii qabatanii akka deemanii fi akkasumas karaa qaxxaamuruu qabanirra akka qaxxaamuran barnoota kennaa akka jiruu fi konkolaachistoonnis ariitii eeggatanii akkasumas ga'umsa konkolaataa isaanii mirkaneeffatanii akka konkolaachisaniif barumsi yeroo yerootti kennamaa fi akka jiru Saajin Yohaalaa Warq Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Qabeenyi balaa tiraafikaatiin guyyoota 3 darban kana keessatti barbadaa'e hanga ammaatti tilmaamamee kan bira ga'ame birrii miliyoona 3 fi 500,000 ol akka ta'e Saajin Yohaalaa Warq ibsuudhaan qabeenyi hin tilmaamamanis akka jiru dubbataniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Amma galgala keessaa 2:43 ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 43 darbeera. Qophii ispoortii. Addunyaan gama dorgommii ispoortiin maal keessa jirti? Soraattiin sin deebisa. Taphattooti kubbaa miilaa ijoollee Afrikaa kibbaa Gaanaa mo'aniitiin dorgommii Olompika bara dhufu Jaappaanitti qopheessaniif dabran. Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa dhiiraaf dhalaan dorgommii irratti taphattoota kubbaa miilaa jajjaboo jedhee nama hedduu walitti file. Pirezidaantiin waldaa kubbaa miilaa addunyaa imaltuuf Afrikaa irra maruu jira oduu dansaan isaanii dhufee jedheetti hime. Dhaabii atileetiksii addunyaa daraartuu Tulluu Salamoon Baareegaatiif atileetota addunyaa hedduu guyyaa lamaan duratti dubartoota jajjaboo yookaan dhiira jajjaboo bara kanaa jedheetiin nama hedduu badhaasa. Hordoftoonni soraa lakeeti mataa oduu ispoortiiti. Afrikaan kibbaa dorgommii kubbaa miilaa ijoollee Olompikii irratti bara dhufu Jaappaanii qopheessan irratti Gaanaa 2-1 mooteetiin dabarte. Jari kun 2-2 qixxee gargar ba'ee jennaan eegee adabbiin gargar baasan. Afrikaan kibbaa bara kanallee akkuma qara kaanii Gaanaa mooteetiin gama dorgommii ittaantu dabarte. Akka kanaan Afrikaa keessaa Afrikaa kibbaatti Ivory Coastii fi biyyi dorgommii tana qopheessite Masriitti Olompikii ganna dhufuutii wal tafee jechuudha. Dorgommii akkana tana gan 4-4tti qopheessanii biyya 16tti wal tafa hagammaatti biyyi 5tti keessaa beekama. Sekaafaa dorgommii Afrikaa bahaatiif Afrikaan gamii jidduu dorgommii kubbaa miilaa waliin taphatanii ijoollee Afrikaa ganna 20 gadi U20 faatti akka kanaan waliin taphachaa bahe Keenyaaf Taanzaaniyaatti wal tafe muddee taphatanii Keenyaan Eertiraa mooteetiin as geette Taanzaaniyaan immoo Suudaan mooteettiin armaa geette. Taphataan kubbaa miilaa Keenyaa beekamaan Maayikel Olungu kilabii Jaappaan Keeshiwaa Raayis goolii hedduu galchee fi badhaasuu jira. Tapha kilabiin isaa kalee kilabum Jaappaan Kiyootoo waliin taphatteen 13-1 moot kilabiin inni kee jirtun Maayikel goolii 7 qabaate. Goolii 7 galfate. Gurbaan ganna 25 kun boqonnaan duratti goolii 3 galfate. Boqonnaan duubatti ammoo 4 itti dareef. Dorgommii
soddoma keessatti goolii 27 galchee fi kilabii isaa J2 ol guddise. Maayikel ganni dabre Jaappaanitti gale biyya isaa keessallee nama guddoo waan hedduun faarsan. Pireezidaantiin waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFA Gianni Infantino imaltuu Afrikaa irra mammaruutti jira. Ammaan tana Maadaagaskar jira. Har'a pireezidaantii waldaa kubbaa miilaa Afrikaa Ahmadiin walitti dhufeeti wal mari'ata. Imaltuu tanaan Infantinoon Moozaambiik, Leseetoo, Angoolaa, DRC fi Koongoo fi Malaawii ga'a. Waldaan kubbaa miilaa Maadaagaskar bulchoota mootummaatiin irra wal dhabaniitiin waldaa kanammaa FIFAatti koree itti ijaareetiin bulchuutti jira. Imaltuu tanaan pireezidaantii waldaa kubbaa miilaa kunin ijoollee Afrikaa miliyoon hedduu ka kubbaa jaalatanii akka kubbaa miilaa Afrikaa keessa guddisuu dandeenyuuf mal ijoollee Afrikaa hedduu kilaboota hedduu fudhachuu danda'aniin oduu dansaan isanii dhufee jedheetiin itti hime imaltuu pireezidaantii FIFA tana bulchoota FIFA hedduutti waliin jira. Federeeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa kaaf dhiiraaf dhalaan ardii isaa keessaa taphattoota kubbaa miilaa bebeekamoo warri jedhu dhiiraaf dhalaallee walitti yaameetiin nama hedduu walitti filuu jira. Hagammaa nama hedduu filame. Akka kanaan dhiira keessaa nama 30tti wal tafe namni kun ijoollee kilaboota kubbaa miilaa Ingiliiz keessa taphatan fa'a. Piriimeer liigii Ingiliiz keessa taphatanillee hedduu keessa jira. Tana keessaa Mohaammed Salah, Sadio Maanee fi Nabii Keyitaa fa'aatillee warra keessa jiru. Ijoolleen Aljeeriyaa afran keessaa tokko Riyaad Mahrez. Afrikaa gambaha keessa ammoo gurbaa Ugaandaa Deenis Oyongo jedhan fa'aa keessa jira. Jara kan keessa nami walitti dhufeetiin ammaan tana beekameetiin abbaa kanaan mo'ati jedhe hin jiru wamtaateef iyyuu walitti fiffiluu jiran. Dhaabbii atileetiksii addunyaa guyyaa 3 duratti atileetota addunyaa bebeekamoo Monaakootti yaameetiin badhaasa. Atileet Daraartuu Tulluu nama waan hedduun beekan. Atileetii Yuunaayitid Isteet Deliyaa Muhammed, atileetii Chaayinaa Liu Hongi dubartii barana Women of the Year jedhaniitiin badhaasan. Dhiira barana jedhaniitiin atileetota Itoophiyaa guddachuu jiran keessa tokko Salamoon Bareegaati. Atileetii Keenya Ilud Kopchingoo fa'a baranaa jedhaniitiin warra badhaafam keessa tokko. Atileetii qofaa miti leenjistootallee akkanum badhaasanii atileet hedduullee hooma akkana kanaan babbadhaasan. Ansoraa Lakeet qophiin ispoortii irra tanu. Dhaggeeffattoota keenyaa wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena. Laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalannoo fageesse laalgalooto gullalleen kan tufaa laalgalooto gaara bichuu turii laalgalooto galaan finfinnee maasee laalgalooto silakka jaalalaa laalgalooto walirraan fagaannu laalgalooto jalannoo fageesse diiganii gaara sanaa gaara diigamuu malee nu baasan addaan baanee nu addaan ba'uu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata jaraayi. Qotiyoon abbaan didaa yaadidaa harkoota keessa hoogganaaneetiyaa warra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa hoogganaaneetiyaa sululta looniin tiksu darabaatti galchiidha hoogganaaneetiyaa yooman dhufeessi akka ansirraa fagoo jira maalan jira maala jira maalaan jira yaga. Hacaaluu Hundeessaa hedduu galateeffannaa. Gamtaan paartilee mootummaa Ihaadig paartii tokkicha walitti dabalamu paartilee hundeeffamuutti ce'uudhaaf deemsa jalqabaatti fufeen addi bilisummaa uummata Tigraay keessaa bakka hafetti sagalee guutuun torban darbe raggaasee jira. Deemsi Ihaadigii fi walitti makamuu paartilee ija seeraa biyyattiitiin akkamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinnee faakaaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa Piroofeesaraa Ajjeetuu Iddoosaa waliin marii gaggeeffame kutaa jalqabaa jimaata darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama.
deemsa walitti baquu irratti eenyutu mari'achuu qabaan gaaffiin dhiyeesse ture akka jedhu Profeesar Jeetuun. Wantoonni akka kanaa mirga afaan fayyadamuu kee miidhuu danda'anii, mirga siyaasaa, mirga ofiin of bulchuu miidhuu danda'anii yeroo hundaa kan of bulchu nama lama yookaan nama sadi miti. Kan of bulchu naannoodha akka biyya keenyaatti. Kan akka naannoo Oromiyaa, kan akka naannoo Tigraay, kan akka naannoo Sumaalee, Affaar jennee baasuu dandeenya. Kanaaf uummanni suni yoo xiqqaate miseensonni paartii sanaa gumiin Jeneraal Assembilii waamamee dhimmi kun faayidaan isaa kana, miidhaan isaa kana jedhee amansiisee yoo xiqqaate miseensonni isaa irratti walii galanii itti aanee immoo gumiiwwan sadarkaan jiran irratti walii galanii yaadni kun akkasitti osoo wal unatee deeme yaada nama hundumaa ta'a, yaada mo'ataa ta'aa deema. Amma haala laalluun garuu paartiiwwan ijoo ta'an, paartiiwwan namoonni politikaal illiitiin iddoo gurguddaa jiran, sadarkaa ministeerummaan jiran, paartiiwwan adawaawii keessa jiran walitti dhufanii mari'atanii wanta murteessanidha jechuudha. Kun immoo in terms of democratic principles, political participation, public participation inni jennu kuni even carraan inni miseensota isaafillee kenne yeroo laallu miseensonni adawaawii walitti dhufanii irratti mari'ataniiru moo kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaafidha seerri paartiiwwanii fi filannoo bulchus sadarkaatiin irratti mari'atamee waliigalteen isaan irratti waliigalan suni osoo walitti hin baqiin qaama dhimmi ilaallatuuf dhiyaatu akka qabanillee kan ibsu seerichi suni kanaafidha jechuudha. Paartiileen gamtaa sana jala jiran arfan yaada dhiyaate kana mormuu danda'u. Miseensonni moo? Akka amma seera reefuu bahee siin jedhu sanaatiin carraan miseensonni qabanii PRDF keessa paartiiwwan jiranii akka isaan filannoo dhufaa jiru irratti akka independent paartiitti hirmaachuu akka danda'an, miseensonnis akka independent kaandideetii filannootti hirmaachuu akka danda'an ibsa malee paartii haaraa walitti baqu sana gadhiisanii akka paartii biraa irratti illee walitti makamuu akka danda'an carraan inni kaa'uuf hin jiru jechuudha. Sirna merjeriin suni constitutional right political party abbaan barbaade yeroo barbaade adawaawii ta'u, yeroo barbaade miseensa abaa'oo ta'u, yeroo barbaade kaafaa'oo ta'u yaanni jedhu seera merjerii sanaatiin limitidii waan ta'uuf mirga miseensota sanaallee tuquu ni danda'a jechuudha. Keewwata 91-92 irra laaluun ni danda'ama. Miseensonni isaas immoo akka nama tokkootti mirga siyaasaa qabu. Kanaaf mirgi paartii akka dhaabbataatti qabuu fi mirgi miseensonni isaa qabanii maal ta'a kan jedhu ifa miti jechuudha. Amma wixineen ba'e kuni yoomii kaaseetu hojiirra kan oolu eenyutu raggaasisa? Anis dookumentii sana marsariitii intarneetii irraa argadhee dubbiseera. Sadarkaa wixineetti jira. Kuni ittiin bulmaata paartii keenyaatti jedhamee boordii filannoo biyyoolessaatti yoo geeffame beekamtiin boordii filannoo biyyoolessaatiin kennamee fi akka tumaa paartii sana bulchuutti miseensota isaas paartii sunis hojimaata isaa ittiin bula jechuudha. Jijjiirus ni danda'u, fooyyessuus ni danda'u. Kanaaf yaada ittiin uummata irraa funaannatanii uummanni maal jedhaa ittiin dhaggeeffatanis ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf paartiin kun paartii badhaadhinaa ta'ee dhaabatee ajennu dorgommii filannoo baatii fuullee keenyaa gaggeeffamu sana keessatti akkamittiin hirmaachuu danda'a? Hin danda'a? PRDF'n yookaan immoo adawaawiin gara prosperity paartiitti yeroo jijjiiramu new personality waan ta'eef akka haaraatti boordii filannoo biyyoolessaatiin erga beekamtii kennameef immoo paartiin haaraan sun hin galmaa. Paartiin haaraan sun erga galmaa'ee akkuma paartii kamiyyuu beekamtiin sartifikeetti kennameefi gara filannootti galaa jechuudha. Filannoo gaggeeffamuuf jedhu kana gidduutti kana hundumaa waan fixatu fakkaata? Gaaffiin guddaan kanadha. Duraan dursee paartiin sirna PRDF keessatti dimookiraasiin parsantii 100 uummanni nu filateera jedhamaa ture kanaan dura. Uummanni PRDF filate moo EPP filate kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf PRDF'n dizoolvidii ta'a. PRDF'n yeroo dizoolvidii ta'u immoo yeroo bittinnaa'u eenyutu biyya bulchaa gaaffiin jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf yaadni seera biyyoolessaa paartii bulchuu fi filannoo bulchuuf bahe mirgii fi dirqamni paartii duraa gara paartii isa haaraatti darba waan jedhuu fi paartiin PRDF yookaan immoo adawaawii mirgi inni qabuu fi dirqamni inni immoo miseensota isaaf uummataaf qabu paartii gara haaraatti darba waan ta'eef haala sanaatiin gara filannootti galuu ni danda'u kan jedhudha. Kana gidduutti galmeessifachuu danda'u hin danda'anii yeroon isaa dhumataa jira gaaffii jedhuuf egaa akkaataamatti birookiraasiin paartii boordii filannoo biyyoolessaa dhimma kana
keessummeessuu dhimmichi akka walxaxaa akka hin taane dafee wantoota kiraateriyaa paartiin badhaadhinaa guutuu qaban guutisisee akka inni galmaa'u gochuun filannoo dura xumuramaaf immoo kan jedhu hojimaata boordii filannoo biyyoolessaa fi paartii badhaadhinaa akka haaraatti galmaa'u ilaallataa jechuudha. Egaa marsariitii hawaasaa tokko yaada namoonni kaasanii fakkeenyaaf Dr. Abiy kan filatamanii paartii ODP bakka bu'uudhaan muummicha ministeeraa ta'anii. Paartiin haaraan kun paartiin badhaadhinaa isaanii muummicha ministeerummaan itti fufuu hin danda'anii jedhu akka seeraatti attamitti ilaalu. Oromoo Dimokiraatik paartii haaraatti makamna jedhee fedhii isaa ibsate jechuun egaa yeroo baay'ee seera qofaa miti namoonni tokko fedhii qabaatanii waliigalteen gochuun isaanii akka seeraattis ilaalamuu waan danda'uuf paartiin kun waliigalanii durumaanuu ODP'n paartii baqamuun barbaada kanaaf mirgi ani qabu. Dirqamni ani uummata Oromoof qabu yookaan immoo miseensota koof qabu gara paartii haaraa amma reefu baqaa jirutti naanna'uu danda'a jedhee amanee akkuma sila jenne sana waliigalanii mallatteessanii uummata mariisisanii yoo ta'ani adeemsi isaa ammas adeemsuma fudhatamummaa qabaachuu yookaan immoo leejitimeesii waan ta'uuf paartiin sun naa ta'a jedheera taanaan Abiyyi dhimma itti paartii haaraa amma ijaaramu kana keessattis akka ministeeraatti yookaan immoo akka dura taa'aa fufuu hin qabu. Kanaaf wanti baramuu qabu garuu paartiin badhaadhinaa kuni cheerpersanii haaraa filatamu cheerpersanii ammuma IPRDF jiru akkuma jirutti achi deemaa kan jedhu murtee isaanii ta'a jechuudha. Kanaaf fedhiin ODP'n paartii haaraa sanatti makamuu yookaan immoo baquu qabdu fedhii muummichi ministeeraa yookaan immoo dura taa'an isaanii dura taa'aa ta'e akka turu murteessaa jechuudha. Dheengaddaa akka muummichi ministeeraa Abiy Ahmed feesbuukii irratti dhiyaatanii afaaneen adda addaan ibsan afaan Oromoo afaan mootummaa akka ta'uu fi murteeffameera kan jedhu jira. Isa kana attamitti ilaaltu? Afaan hojii paartii badhaadhinaa sun maal ta'uu akka qabu keewwata 5 irratti keewwata xixiqqoo 3 kaawwamaniiru. Kun egaa paartii badhaadhinaaf qofaa miti paartiiwwan kamiyyuu afaanotni Itoophiyaa keessa jiranii beekamtii walqixxummaa qabaachuun isaanii seera mootummaa irra taa'eera. Paartiin isaanii afaan gara garaa dabalamu fakkeenyaaf afaan iddootti paartiin sun qirincaafi yookaan immoo naannoo itti ofiisii yookaan immoo biiroo banatutti afaan naannooma sanaa fayyadama kan jedhu. Kanaaf akka amma ilaallutti afaan 5 afaan 4 qofaa osoo hin taane paartiin badhaadhinaa iddoo 80tti biiroo banata taanaan afaan gara garaatu jira taanaan afaan 80 dubbachuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun seera bulmaataa isaanii irratti afaan isaan adda baasanii afaan kana fayyadamnaa kan jedhu hin jiru. Muummichi ministeeraa afaan 5 tokko afaan paartii keenyaa gochuun murteessineerra afaan mootummaas ittiin hojjetus goonaa yaadni jedhu jiraachuu isaa nutti agarsiisa. Garuu keewwata sanarra afaanotni kuni afaan hojii paartii kanaati jedhamanii wanti taa'ee hin jiru. Kan biraa afaan dabalataa fakkeenyaaf Oromiyaatti banata taanaan afaan biraa dabalataan itti hojjechuu akka qabu ibsa. Aangoo mootummaan naannoowwanii mirga afaan hojii isaanii filachuu ni dhorkamoo hin dhorkuu kan jedhu gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii mootummaati. Dabalataan afaan biraa fakkeenyaaf afaan Amaariffaa fayyadamuu qabdaa jedhama taanaan seera mootummaatiin mirga choice of language mirga isaan qaban sana itti bu'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf osoo uummata Oromoo hin mari'atiin sadarkaa paartiitiin afaan biraa dabalannee ittiin hojjenna jechuun sirna dimookiraasii yookaan immoo sirna sabdaneessummaa sanas miidhuu ta'a waan ta'eef kun gaaffii guddaa ta'a jechuudha. Gargaaraa Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa deebii nuuf laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Ulfaadhaa waraana Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko sin dhageessa. Deemsi sagalee kenniinsaa filannoo pirezidaantummaa Giinii Bisaawu nagaa tasgabbaawaaf sirna qabeessa ta'uu hoogganaan garee taajjabdoota sadarkaa addunyaa ka biyyoota afaan Faransaay dubbatanii Oldemiroo Baaloo'ii dubbatanii jiru. Biyyattiin Afrikaa gama lixaatti argamtu Giinii Bisaawu eega waggaa 45 koloneeffannaa warra Poorchugaal jalaa baatees takkaallee tasgabbii siyaasaa argatteen beektu jedhama. Waltajjiin tokkummaa dimookiraasummaaf federaalaa Madirek sirni mootummaa amma taayitaa harkaa qabu sirna isa duraa guutummaatti abbaa irree ittiin jedhurraa sadarkaa hoogganaa olaanaatti jijjiirama agarsiiseyyuu jijjiiramichi gara uummataatti gadi hin buune jedha. Oduu namaaf qabnu kanuma.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 22 25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsa irratti raawwata. Gama keenyaan nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatti fufu.